السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فردوتا تو خجون تو تشانا لجنك سشون بخيسن بقى جراتين سنين جتا. أرنتنا كوبين كباني دبنا كوبي أجايباتي. كوبين خنا غوتو إسا تشاينا لغير أركتشون دنديسن. كوبي خفلان نما أجاي سيفتو artisti tujjar Sufyan qabeetee mee arreessine fide oduu duriitiif maqsa oduulee garaagaraa gurra isin buusa inshallah viidiyoo kana warreen beejii irrannaa hordoftan guutuus argachuu ni dandeessan warreen feesbuuk irraan hordoftan garuu liinkii qabatanii liinkii viidiyoo gubbaarraa qabatanii dhaquu ni dandeessan guutuu qophii kana achi argattan inshallah mee asmaaniin artistis tujjar Sufyan itti isin dabarsa inshallah mee artii tujjar Sufyan inshallah waa'ee manguddoota takkaa'u hawwanii fi manguddoota irra maqmaqsa takkaa'u oduutu maal qabdamee hawaasa keenyaaf ibsi inshallah. Manguddoo lamaatu waliin tulloome umrii kasii rabbi nu haa kennu waan galataati waan rabbi kadhatanii manguddoon lamaan tun haadha dhiiraa abbaa dhiiraa ta'anii bira kutanii akaakayyii fi abaabayyii warra harkee jechuudha umrii dheertu jara lamaantu wal bira tattaa ibidda gubbaa. Kullaa kashifa tattaa wal qaanfachuun hin jiru. Yaa abbaa Muhammad jetteen isiin. Yaa nama na rabbii jiiti. Durgaa bakka namaa jirru ka ganda gamaa jirru san. Wanti teenya tun lamaan akka waliin godhattu numan beeytu. Niin beeka jenninis. Aboo gahii rabbiiti har'aan tana haa walii dhaannu jetten haa walii faarsinu. Tole hayyaati na dura beenu jee jaarsi. Jette yaaboo. Yaa kan kaayaan jirmaa jette. Yaa kan baasaan ilmaa. Abbaan biraa dulloomnaan handeen daaraa dheedde jette isaa daaraa keessa cofoloo godheechiisu galte. Edaa waliif dhaannaan isiin baantu isa kana tuquuf deemti qishnaadha dubbiin. Tapha fedhuudha. Intala seen dhoftee je. Haya faragaan tiyyaan eegi jeen. Yaata moggaan lameen giraabbanii je. Giraama ka. Daraja. Yaata moggaan lameen giraabbanii. Yaatan keeysi kitaabbanii jedhaan. Haati biraa dulloomnaan akka horjoo gubattee hidhii wal bira. Okay, tujjar inshallah gaa hedduu takka waan nama ajaa'ibsaati waan nama kofalchiisaati baga nu kofalchiifteen siin jaa inshallah. Okay, asmaani gaa gama qophii biraatti si dabarsa inshallah. Namni kun yaada garaagaraa qaba. Namni kun hundi yeroo takka tasgabbii hin qabu. Namni kun hundi mukiidhaan yaada biraa keessa seenee tashwiisha seenaa jechuudha. Mee ati waan namni gargari tashwiisha seenaa ati kun yaani nama waan hedduu lallaaluu turtee natti fakkaata. Mee yaada namootaan garii yeroo hedduu waan isaan keessa jiru yaaduun ni mala. Mee ati namoota akkam ka'ee faadhaa wal qunnamte keessaan maqmaqsa waan qabdu uummata hafisuu ni dandeessi. Miciyyoon takka mana haa taa'u jirti. Ganama. Osuma akka mana haa tooytuuti. Mucaan obboleessi xiqqaan ulaa dura ta'a. Taa'ee fataru jira haati qorii kanniteefi. Isin dhukkee afuufuu malee quban qabduuma. Wayi. Miciyyoo wayi fatara jirraa dhukkee nurraa suuta kaa jeen mucaan. Miciyyoo waan biraa yaadu jirti sammuu isii keessatti. Waan mucaan waan isii yaaddu san dubbate seeteeti. Maaltu sinaq abbaa fedhan heeruma. Jetteen. Akkan. Ayyii. Miciyyoon walleerani maraattee waan jettu dhageessaa jeen haadhaan. Haatinis waan biraa yaadu jirti mataa isii keessatti. Handaraq abbeetee hojii olqixa nyaachuu feeta jetteen haatinis. Yoo haadhaati waan mucaan kun hangi kun nanga utimaa abbaatilee sannattee annatti keessa juutti fakkaate aara jirtiif makeessa. Akkana mucaan qorii isaa fudhateeti akkoon deeraa jirti. Qorii isaa si qabateeti xiqqaa. Akkoo arra wallee gantini maraatanii waan jaan dhageessee akkuma jettee akkoonis yaada biraa keessa jirti. Tokkicha kiyya kana dadhabattanii isinirraa hin du'a haya. Wow, maashaallah hedduu takka nama tola gaa. Tujjar
Inshallah qophii keenya kana fakkaata qophii kana guutuu isaa chaayinaala keenyarraa argachuu ni dandeessan inshallah. Egaa asuma mee gama qophii biraa ittiin si dabarsa inshallah. Namni kun garii gaafa xixiqqaa akkuma beekamuun qabsoo walii utaalee qabsoo minaamin waan akkana dalaga. Ati kanarraa gaafa ijoollummaa keessatti seenaan akkam ta'an jirtu mee waan ajaa'ibaa uummata gurra buuse inshallah. Guyyaa tokko micoon bareedduun takka. Haadhaa wajjin soodaree ni beekta. Soodaree dhaqxe. Haati nama magaalaa keessa guddatee waan hunda beekti. Michiyoon ijoolleedha ammaan tana uumaa una garreeti. Uumaa dhiiraatu na garreesin. Kana duuba mucaan soodareedha michiyoon bareedduudha oguu arku. Akkasii sanqalii garatti ol deebi'eeti bishaan daakkiitti seene boo. Michiyoon achuma laalti. Michiyoon bareedduudha maagineenni michiyoodhaa mucaa harkise. Michiyoon wayii gartee miila lamaan jidduutti gurbaa. Mami, maali sun? Amma maali sa wanni sun jetteen takkaan agarra kaayisin. Ati maarreen intal jettee kuu kan laaltu kunoo. Wayyaa bada ijoollummaa. Ummi bar qabeenya isaati jetteen. Qabeenya isaati? Qabeenya isaati barummaa. Haati bishaan irraa achi garagalte. Michiyyoon eessaa ijaan teessi gurbaanis asuma eegaa. Achuma itti qabeenya isaatiin jenne waan hamtuu namni ijaan irraan taa'u etaa. Umeet qabeenya isaatii booda jetteen bar qabeenyi isaa kun lakkumaas na laaluun itaa. Baay'ee akkuma argaa jirtan kan baay'ee namatti tola maashaallah iddoo tokko isin qoqqobalchiisee isin tattabachiisee jira. Inshallah chaayinaala keenyaaf yoo argatan subscribe gochuun dhageettinaa iddoo qoqqobalta baaseenaa garaagaraa kan afaan biraa fageessin isin inshallah. Asumaan gama fiidiyoo biraatti yeroo dhufnu inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.